obboleeyyo wajjin dhaladhe addisuu fi lammaa fi warra kaan ilmaan ayyaa dhiisi sheeyxana wajjin hona dhaabanan haajan qabu. I'm proud of it. Ana Oromoo kamiyyuu wajjin ifat dhaladhe namni amala kiyya beeku ni beeka. Annama lammi Oromoo ka Oromoo dalagu hunda wajjin inni dalaga. Ka Oromoo irratti dalagu immoo irratti hin dalagaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyyata garaagarummaa ilaalcha siyaasatiin qofa adda baane dhiisiti. Abbaa fedhe wajjin yoo Photoshopii miti suuraalee wajjin hin kaaku namaa wajjin jira suuraan wajjin nyaanna. Wanni addaan nu baase ilaalcha siyaasaati malee sun waan molee dhiyaachuu jirti ilaalcha siyaasaati malee waan biraati miti. Wanni nu dalaynu kuni this is a national struggle, national movement, is a national project dha jechuudha. Projectii sabaati kan biyyaati malee kan nama dhuunfatii miti. Wayyaanen takka baa'oot takka jawaaritti nama maxxanseetiin opidiyoo doorsee yoo jette gadaan sun dabartee jirti. Kana abdii kutachuu qaban. That day is over. Hin jiru jechuudha. Amma booda Oromoo doorsisanii ittiin deemna. Yefarraa hin malas jamaarri. Amma booda Oromoo keessatti doorsisa wayyaaneetiin barbaada kan jedhu kushiinatti agalu. Malee gara fuulduraatis muranneet kan itti deemaa jirru waan fedhan fidan malee suuraa kiyya muruu miti morma yoona muran irra deddeebi'ee itti hima. Yeefalla gaacha onna garaamtu waanuma barbaadan haa fidan malee qabsoo sana hanga bakka geenyutti maaliif qabsoo dhugaati kan qabaa gochaa jirru. Qabsoo uummata keenyaati kan godhaa jirru. Qabsoo ummata keenya kan ficciisaa jiru ummata keenya kan kaasaa jiru isaani. Nu isaaniif jibban qabu wayyaaniif obboleeyyan kiyya taa'u opidiyoo keessa jirtu dhiisii an wayyaaneefis jibban qabu jaalala ummata kiyyaatiin qabu. Kanaaf suuraa kiyya hanga fedhe yoo gara gaggalchaa oolan qaamaayyuu osoo gara gaggalchanii I don't give a damn. Maaliif objektiiva irratti hojjetaa jirru jira jechuudha. Yaa ummata Oromoo dhagaya. Yaa dargaggoo Oromoo dhagaya. Yaa shamarran Oromoo dhagaya. Dubbiin dhugaa waan taateef mi'ooyti. Namatti tolti. Gadillee namaa liqimfamti. Hinjifannoodhaas qabdi dubbiin koo. Duuba maaliifin yoo mara dubbii tokkummaadhaa daddeebifnaa jennaan wannin dubbii tokkummaa daddeebisuuf namni gartee qalbii laman qabu yaada laman qabu ilmi namaa hoggaa uumamu yaada tokko qaba. Yaanni namaa bittinnaawaa taanaan jiruun isaatis bittinnooftuudha. Balaa malee injifannoon arkatu. Kanaaf tokkummaan ilmoo namaa barbaachisaadha jechuudhaan dubbii teenya jalqabna. Arraan tana obbo Daawit Ibsaadhaa yoo kan qabsoo dhiisan ta'e Jeneraal Kamaal yoo kan qabsoo dhiisan ta'e an Kadiiris yoo kan qabsoo dhiisu ta'e qabsoon ummata Oromoodhaan dhaabbattu. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa qabsoo dhiisuu nurra hin jiraatu jechuudha. Qabsoon ta'u ummata bal'aa waan taateef. Duuba aangoon gartee obbo Daawit Ibsaatirraa fudhannu hin jirtu fiifuu aangoon qabu cunqurfamaadha. Aangoon Jeneraal Kamaal irraa barbaannu hin jirtu fiifuu Jeneraal Kamaal cunqurfama. Daggala jira. Angoo warri harkaa qabu warri aangoo harkaa qabu isaan kana osoo hin ta'in aangoo warri harkaa qabu wayyaaneedha jechuudha. Wayyaaneerraa aangoo fudhachuun nurra jiraataa jechuudha. Ummanni Oromoodhaan nuti dhiigaati jirra. Namaa gadi taa'aa jirra waa meeqaan miidhamaa jirra. Harka qullaa osoo lolluu hamilee gartee social media fi kana hundaan nuuf ta'u turra jiraata. Akka mataan keenya nun dhamaane. Diina keenya irratti xiyyeeffannaa. Kaleessa woboon loleeti jira. Woboon waraana. Hoggansaa fi woboon garagara. Woboon nutis woboodha. Nuti dhaaba kana maqaa dhaaba kanaatiin meeqatu hidhamee meeqatu badee meeqatu biyya uffatee meeqatu mana hidhaatii dararamee beekaa meeqatu badee. Dhaabni kun jiraachuu baannaanuu abbootii ta'etti dhabne haadha abbaa keenyatti dhabne itti dararamne dhaaba kana deebifnee ijaarra. Yoon jiraachuu baateehu woboon jiraachuu baannaanuu lafee qabna. Waraanni Jeneraal Kamaal jalaa lolus woboodha. Quba qabaadhu
Kairoo leechu. Wabo waraanni badiin qabu. Hoggansi gartee mootummaan addunyaadhaa yoo tokko hin ta'in ummata bittinnaawaa addunyaan hin barbaaddu. Ummata tokko ta'e qofa barbaaddi. Hoggansa tokko ta'e barbaaddi. Kanaafuu hoggansoonni Oromoodhaa tokko ta'uun dirqama ta'a jechuudha. Kana amma tattamatti tokkummaa kana ummata isaaniitiif amman tana tattamatti deebi'u hannuututu irra jiraata. Kana gartee yoo maraasawan ollu jechuudha. Qaba rabbi jallise of keessaa buqqaasan malee fayyaan hin jiraatu. Amma booda ani qondaalli opiidiyoo tokko ka'ee qawwee Oromoodhaan hiikkadhaa je'a je'ee naman. Hiikkadhaa je'ee as baanan garuu namni suni hafa namni sun darreedha. Namni sun abaarsa qaba. Namni sun namaa miti of keessaa baasu. Namummallee irraa mulqanii of keessaa baasuu barbaachisa. Kagara biraa keessattuu meeshaalee gurguddaa amma booji'atan kana dhoofachuu barbaachisa. Dhoofachuu gaafa nagayaa dhoofachuu namoota muraasa namni hundi kana beekuu hin qabu. Of course moraaliidhaaf jecha ittiin dhiichisu maal ni jira garuu san booda immediately dhabamsiisuu awwaaluu barbaachisa. Eeggachuu barbaachisa mataa keessattuu meeshaa gurguddaa hedduu lolli kun hafuu hin ta'u. Wayyaaneen adaduma nuti finfinneedhaa isii sochoofnen adaduma diinagdeen isii laaffateen adaduma isiin to'annaan biyya irraa qabdu laaffateen desperate taati akka saree maraattee deemti. Sareen maraattee hoggaa du'uuf deemtu irra humna dabalatti jechuudha. Irra nama hunda ciniinuu beekalti. Sareen maraattee gaafa dura dhibamtu marattee ciifti. Adaduma itti hammaatuun saffisni isiin itti fiigdus lakkoofsi namaaf bineensa isiin ciniintutis dabalaa deema jechuudha. Kana booda wayyaaneen saree maraatte hammaataa deemti jechuudha. Saree maraatte hoggaa isiin hammaatte abbuma shimala qabutu ofirraa dhoorga. Abbaan shimala hin qabne eessallee jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shimala fi jabeeffachuudha qaba. Uummanni keenya kan daangaa qofarraatiif itti kan jechaa jiru. Uummanni keenya bakka jirutti ilmu Oromoo yoo hiree argate waa harkatti qabachuudha qabaa jechuudha. Wanti maraattee jirti. Har'a kadaan garraan kaafte kana biyya keessa illee nutti kaasuu dandeessu jechuudha. Wanni amma walajjiitti kaleessa godhan aariirraayi abdii kutanarraayi nama lafuma ka'anii kan dhan nama isaanii immoo hidhachiisanii jiran asi. Boru yoo sirni isaanii socho'u adeeme nama isaanii kan namatti kaasuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni keenya ulee isaa harkatti galfachuu tagalfate harkatti jabeeffachuu abbaan fedhe immoo yoo dhufe hiikkachuu diduudha. Heerri qawwee hiikkadhaa namaan jiru hin jiru. Heerri humna keessattuu osoo duulli addaan hin cinne kun weerarri addaan hin cinne kun biyya adda addaa naannoo adda addaa irraa nurratti godhamu kanatti uummanni keenya gandaan kaafaa hiikkadhaa namaan jedhu. Namni hiikkadhaa namni isiniin jedhe nama du'aa isiniin jedhe ta'uu Oromoon akka wattuun barbaada. Mee Jawaar dhimmi kun Jilbarraan numtee abbaatu waraanata surree jilbarraan numtee abbaatu waraanata roorroogee ofiitti dhuftee abbaatu tattaafatan abbaatu tattaafatan goyyatuu nama nyaartee maal fakkaanii ilaalu gaara dhoowwatuu malee akkashii namuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuu raananii gaafa sodaatamanii abuuko akkanatti seete Abaye abuuko absaa ta'uuni Abaye abuuko ala bulaniiti Abaye abuuko qorra dhuganiiti Abaye abuuko beela sobsaniiti Abaye abuuko dheebii sobsaniiti Abaye abuuko qabsuun qosaa miti Abaye abuuko yoon fakkeessaa taati sinangala taatoo mamni shagari galatuma Aye, ifa mana godha. Ani nan jabbiloota tiksuun na yaada dannaa sana teeppiilleen qabnu mana keenya. Reediyoo hundeessaa biteenin abbaa kiyya dhagaa ture. Waliin sedaa mataa mallaatti na gorii amsa kiyyaas barii samarraa barii maqeessaaf galamsoo jiruu maamarii. Salama isa dhugaa rabbii fani abjuunatti fakkaata nama kana faana waltajjii tokkorra dhaabbadhee performu gochuu kootii fi kabajaanan as waltajjiitti isaaf feera weellisaa beekamaaf jaalatamaa abbaa keenya Adam Haru.